gitanii gaafatanii jettee turte lafa waggaa tokko ji'a 9 guutuu jaarsummaatti ergaa turre namni nutti hin ergin hin jiru nama miidiyaa irraallee keessaan kadhannee dhaqaatii nu gaafadhaa innaan nu qabanii nu fidanii dhufeera kun addeebi'ee nuun jedhee nu qabade malee jaallanneetii miti amma nama tokko obsine amma oromoon tokko obsinee fiitiyyuu dadhabnee karaa ittiin deemnu dhabneetiyyuu amma oromoo isinitti gadi baana malee himachuu hin wallaalle himanneerras amma nama tokko nama hedduutti ergineerra jechuudha keessaa nama miidiyaa kana fooloo gurguddaa qabu hedduutti ergineerra jalaa dide kanaaf ala tokko dubbanne ala lama hadda qofa miti nu amma gaafa birriin keenya nu kennamuut asirraa family koy meetuma deebii takkitti qofa deebisee fi dubbatta laali la kadir waan amma gaafatte kanaaf reefi tana maal jedhaa jiranii mucaa birrii namaatu irra jira birrii namaati jecha manallee gurguree jimmatti ijaarate mana gurguree jedhan birrii namaati bitaa tolo bo ciao karan deemu jira shi ayee ibsagen kanaafu erga birrii namaa irraa kafaluuf iyyuu dhukkubeemi birrii namaatu irra jira jedhaa hin gargaartamoo gargaartatu ofirraa kafaluush sana akka ilma Oromooti gargaarus gargaaruu baatu mana tokkummaatti yoo saniifuu taate mallee teessanuma fa'a yoo sanillee taate mallee teessanuma tajettan fa'a maan eeggannere waan ila Kadir wanni beekuu qabdan tokkoffaa akka ajandaan kun ka'eeni viidiyoo waraabee ture anu viidiyoo waraabee ture Mubaarak waa'ee guruppii sanillee caafeera tuttuqe atillee ummata waliin irratti ijaaramtee natti dhufaa jirtaa qeerroo jedhee miiseejii naa bareesse sii mul'isee ummata keenya maal godhe sanuu tiiktookii fi hidhateeti akka maqaan isaa irratti hin baaneef atillee jara wajjiin natti ifta ookee galatoom jedhee akka taankiyuu naa jeena biraalee maaliif ajandaa kana jijjiiruuf mashii dhukkubuu miti himootaan deebi'ee waan ta'eef kanaaf ajandaa jijjiiruudhaaf dhimma godhe malee dhageeffadhu keer ajandaa jijjiiruudhaaf inni birrii 100 akka inni nyaatame kaleessa malee dheengadda haasaa turre ati duultee naan jedhee kana fide malee inni tokko hin taane mataan nu nuqqub wallaahi nagaa harka isaanii emoji boochaa ergitan kuni isa waliin deemaa boo ajmaan jira atitti boo dhagaa hudduu harree wajjin seenaa taap koppiliin share godha beekaatu bara akkaawuntii kana wanna gochuudhaaf isaan emoji ergan emoji dhagaan jiru wanna moderator naa kenni comment irraa jufna atattaani abbaan barbaade adeemu dhiisaa dandeessa koppiliikiyaa gootu irraa cufi la si adaba comment irraa cufi qeerroo ina da bulle wana da kan man boto riyan enke jibdi warri boy ku warri shilingin kan ne bara gargarta ke salle warran jiro shilingin kan itu jira kuma nama kana wallahi duguma shilingin kan itu tunni shilingi enke jibdi warra fakkeesu kunni fakkeesu to male obboleesso yero nu abbaan nyaatamtu malee hin danda'amu sichoon turkiidha jedhame ixaadha jedhame nyaatame kumni dhibbi ja'a mucaa qaalitti tokkorraa nyaatamte Itoophiyaa keessa jirti isa ajandaa dhossu jedhee canna qabaa hin dhokatu immoo wallaahi nuyi jiru hin dhokatu ajandaan sun itti tolee jiru jedhanii bariin dhukkuba maal taatetti nu meerii ni dhukkuba manallee gurguratee du'arra jira Oromoo jedhee barabdii Geetaachoo dubbatee jira mana reef gurguraa mana reef gurgura ara gurgure wanno irratti gurgure waan inni irra gurgure gamma ifan huntaani mana gurgure jedhani maal irratti mo ifan taani amma awwaleedhaaf gurgurame kanni inni awwalee turkii geettu gurgurame okay biyya kana ganama galgala amantaa kenna dikeessaa wanna jedhu kanaaf ashqaabaatii kanaaf mana gurguree deemu birri aada miskiina liibiyatti kokkee qabatanii ajjeesuu deemumaa kafaluu dabalee أنا وأنت نجايبه جريتوني سلا أممني ثانية كم كون اللي بريزيدنت تجري متاعهم في الدنيا كون اللي أنا هو في البيت تاعه في المال تاجرت أمانتا نماك وفدم كون Mata kana abdi hukumena dubbisa da wan arka kabu ifama abdi tifuf ani gaafii takka gaafachuu barbaada teessee gubattu qeerroo qucuu fi koomentii kana ijoolleen illee waliin jettee irratti sirriitti argaa merkii obsi warri isaa waliin guruppii keessa jiru jechuun ijaarama guruppii keessatti warri waliin qooda fudhate eenyuun fayyam
Guruppii kamiin? Guruppii tokko jira jechaa jirtu miti kan barreessaan hangafaan qeerroodha abdii. Barreessaan hangafaa kan mallaqa wali guure. Faamiliin illee ni jirti. Nama mallaqa achirraa yoo inni rakkate achirraa qoodanii kennaniif Oromoorraa. Birrii 50 waraabbanneera viidiyoo. ijaaramni guruppii kanaa eeganni akka amma jedhamu horii saamuu eegalee asimoo achiin dura ijaarame guruppiin kun. Maa dura nama nagaa jennee irra wali qabnee akka saamaaru maal beekne moo? Gaafa sana homaa rakkoon hin jiru jechuun isaa fi hawaasa gidduu haa ta'u. Homaa dhageenye gaaf sanitti sagalee guddaa qaballe waan ta'eef namni yoo nyaatamellee nyaateetuma akkuma keessa gad gubataa jedhisa malee namni ol baasee akkana mubaarak nu nyaate jedhee nutti dubbate yookaan dhageenye hin qabnu. Akka nam tokkotti nama nu ta'u Oromoof illee ta'u jenneetti wali itti amanneetti seenne waliin. Amma hoo maaltu ta'e guruppii kana keessa horii nyaatame jira moo inni mallaqa qabaa ta'e horiin harka isaa keessatti badee moo maaltu maal ta'e ijoollee maa wanni boochaa kan ergitan isinsi. Wanni naa kenne maal taate? Maali taasisaa Tuqeera naa kenne. Tuqeera naa kenne. Aduma leetaa dhufe. Sii kennee jira karaas. Walumaa gala birrii walitti guurre kana fudhatee achumaan cadhise. Hin rakkattee namni rakkate. Waan mana yaalaa ittiin dhaquu dhabe. Dura seera guruppii kennaatti namni tokko miidhamee mallaqa humna isaatii ol yoo kafalu taate gama fayyaatiin haa ta'u rakkoolee garaagaraatiin haa ta'u ni gargaarama akka garee kennaatti. Jalqaba gargaarsuma san irraa eegalle hin dhufne itti dhiyeessine namuu qabu haqallee qabu buusis nu wajjin miseensitaanii turan ji'a ja'a ol illee tajaajila godhanii jiran itti finne kennuu dide. Hin kadhatame waan goonuune giddimaan irraa fuune nama lama tokko isaayyuu sadii akka goone balaa meeqatti buune irraa fuune. Gaafa kan amma Dubaay jira, amma Turkii jira, amma Maalii jira. Kana qofaan nutti taphate. Birrii tana koree ijaarre mallaqa baallee goone biyya keessaati warri ijaarre. Mallaqni kun maqaa nama sadiitiin achitti galuu qaba. Koree irratti yookaan nama dhuunfaa irra taa'uu qabu jenne. Birrii kana nu galchuu dide. As deebi'ee daawwatu dubbatu dide. Anufii kiyyaa yeroo meeqatti dubbisaa ture. Na jalaayyuu dubbii takka kaasuu dide. Mucattii takkallee tamma birrii 600 Itoophiyaa jirtu. Miseensa garee kennaati hooggantuudhallee. Miseensa kenna hooggansa kennallee waan ta'etti amantee birrii 600 mucaa obboleessi Liibiyaatti qabameef itti ergatte. Natti ergaa anatu xumuraa'ee itti erguuf ergine siin jalqaba. Inni hannuma qajeelee kannuma adeemaa jire. Birrii natti ergaa rakkoon qabu nasi xumuraa'ee itti ergite birrii mucaan nafsee du'aaf jiru fudhatee achuma gacallifate. Mucattii waan taatuun dhabde ol iyyitee birrii 300 maali wayii fudhatte natti fakkaata itiin. Hagana akka miseensa nama miseensa kennallee hagana miidhee miseensota kennallee hagana miidhe jechuu barbaadeeti ka duubaan haasa'amu ka biraatiyyuu ka biraan dubbanne kan maan miseensa kennaati kun dubbataa jiru nu. Akkasii abdii. Inna gaamu? Kan keen jira isarra yoo dawwalame malee sagaleen nagaan jira. Isarra bilbilan. Akkasii walumaa galatti nuti waan akkanatti mubaaraki ilma namaati wanni isa jibbinu hin jiru. Garuu dhugaan jirtu tana. Oromoollee wanni beekamu. Wanni yookaan isatti hinaafan wanni jiru wanni adda itti hinaafan maaltu jira maa? Wanni adda inni qaboo jiraate hin du'e jedheetu wanni gochuu tana yoo taate malee wanni adda isaa itti hinaafaniif hin jiru bara. Okay, Kero galatoomii. Ani jechuun garee keessatti inni mallaqni namaa kan harka isaa seenu yookaan ammoo kan namni isatti ergu inni mallaqa qabaadha moo maal akka ta'e jecha. Mallaqa qabaadha inni mallaqa qabaadha. Inni mallaqa qabaadha moo maal akka ta'e beekuu barbaade lammaffaa ammootu jechuudha. Mallaqa qabaadha. Mallaqa qabaadha. Okay. Mallaqa qabaadha. Mallaqni gama guruppiitiin guurame kun harka isaa malee harka nama biroon seenne. Takkaan seen. Seeneen jiru abdii.
Ayyee fixadhe gaafii kiyya galatooma. haa barreessanii abarsoo Ayye. yaada isaaniitu hubannaa warra Wala warning gina kenne ana yo warning di mana kenne ram. warreen isan argeenillee Ena terge. akkas walumaa galatti wani nuti amma dubbannuufi waan bade waan jiruuf soqanii jedhani amma boodallee ummanni keenya guruppii garagaraatiin ta'e kallattii garagaraatiin waan godhuufi birrii fi eessaan kamiin maaliin gargaarsifadha kamiin gargaarsifadhaa beekuu qaba akkuma arge birrii fi fuudhee namatti kennee maal qasin lebbahan eessa akka kennattu maaf akka kennattu yoo kennite immoo akkamii akka kennuu qabdu beekuu qabda malee namni walchatti shafaafanee abbaa miskiinaa maqaa jedhamu fudhatee uummata miidhuu magaalatti. Illa qeerroo bar qeerroo ila wanni tokko dhiifama no namni birrii takkatti illee maan taane keessattuu namni biyya ambaa jiraannu kun birrii takka illee maan akkatti argannu sun hunduu nima beeyna. Garuu nullee ka jenne warroota hayni mallayni jalaa bade kanaafillee miidiyaa kanarra farsuurra isi walgeettanii obboleessa kenna waan kana nuu kenni gabbaanee ilmaan oromootis himanna jedhanii akkasitti keessaan gabbaatanii akka hayti dunyaan tun galtu godhuudha. Himachuudha jenne malee. Keessaanis xumurree jirra. Ragaa qabamaa kun uumaa bara awwabin warning keessatti abbiin obaa akkaasu. Taaptaap koppiin ishee godhame. Narra cobsiisaa jira warri kompiliinkii godhaa warra ishee jirtan kun guutuu warra jala jirtan kompiliinkii godhaa fi. Narra cobsiisu warning yeroo kompiliinkii godhaa guutuun keessan. Yalla ales gome. Kompiliinkii godhaa. Sababa